immoo darbuu danda'a. Beellamni koo isa dhuma gaafa jimaataati jechuudha. Sababa kana ta'eef wantoota hundumaa qopheesseen jira. Akkasuma immoo yoo marqaa marqiitii namaaf laadhu innaa sana daftee deessanaan jettanii marqaa dheengadda nan daasisa jedhee hin daasisne yeroon dhabee har'a nan daasisaati. Har'i bargit soomiidha waan ta'eef namni baay'een egaa nyaata soomii hin nyaachuu dhiisuu danda'a jechuudha nuti yoo nyaanne. Kanaafiyyuu boru kamisa waan ta'eef guyyaa boruu marqee raawwadhee nama nan waama. Isinittiin argisiisaa har'a nan daasisa deemeetiin isiniin jedha. Kana fakkaata meeshaan kan koo haaranii mabruk naan jedha. Guys, har'a immoo meeshaa mana keessatti na barbaachisu bitadhee jechuudha. Kana duras nin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma jookii kana fa'aa nin qaba. Qadaada isaa ijoolleen irraa naalaa cabsite. Achiniin waan kanaaf jedhee tanan dabalee bite jechuudha. Kun feermuuzidha. Hunda isaa baasnee raawwanne ilaalla. Kun immoo biradistiidha jechuudha. Feestaala kana keessa immoo meeshaa jiru wajjumaan keessaa gadi guurree ilaalla. Egaa namatti dhufa waan ta'eef gaafa yeroo namni dee'ee ciisetti keessummaan hin baay'ata. Wantoota baay'eetu nama barbaachisaa. Akkasuma waan immoo gaafa namatti dhufu miini mana keessa jiraachuu qaba jechuudha. Maaliifin akka ofii keetii itti gizee ofii keetii waan xiqqootti seeran intini godhattee hojjechuu dandeessa. Garuu immoo gaafa namni sitti dhufu akka ati itti meeshaa kee itti barbaaddu itti hojjetattu sanatti itti si hojjetu yookiin immoo itti fayyadamuu dhiisuu danda'u. Sababa kana ta'eefu wantoota mana keessatti dirqama nama barbaachisu tokko guuttachuun barbaachisaadha waan ta'eef anamma biradistii nin qabaan ture garuu waa baay'eedhaaf barbaachisaa gaa biradistiin yeroo namni haximitii yeroo namaaf hojjetu marqaadhaaf jedhu maaliif jedhu waa baay'eedhaaf nama barbaachisaa. Sababa kana ta'eef jedhee biradistiin inni kun of keessaa 5 qaba jechuudha. 5 isaa iddoo tokkotti bitama kaartoonii keessatti. Achi keessa immoo feestaalii keessa kan jiru maashinii shunkurtiiti. Kana hunda isaayyuu baasee isinitti argisiisaa tortiin keessan ana wajjin haa ta'u. Akkasuma immoo meeshaan kun walumaa galatti birrii meeqa fixe kan jedhu isinittiin hima jechuudha. Kanaaf kan feestaala keessa jirullee sakaanillee bobbaasee isinitti argisiisa jechuudha. Hunda isaa tortiin keessan ana wajjin haa ta'uun isiniin jedha. Let's go gara mi'a gadi guurree ilaaluutitti. Biradistiin kunoo kana fakkaatti xiqqeeshuu ishiillee hin qabdi. Guddaa isaa 5dha jechuudha. Biradistiin kun 5dha guddaa isaatii fi xiqqaa isaatii akkasitti qaba jechuudha. 5tu as keessa jira jechuudha. As keessa kan jiru 5dha. Kana laallee jirra cisisinaa mammoo isa kana bannaa. Kuni jookiidha jechuudha. Jookii kinoo kana fakkaata. Dura nin qaba kanuma bifa kanaan qaba jechuudha. Qadaaddoo ishii kana irraa na jalaa cabsan ijoolleen. Sababa kanaaf hin deebisee gosuma isaa bite jechuudha. Qadaadni isaa immoo itti fayyadamuu hin danda'ama lachirrattu. Na dura nin qabaan tureeyyuu. Kunoo kabajamtoota hordoftoota koo kan duraanii isa kanadha. Innammoo ammoo isa kanadha jechuudha. Indeemuun kan duraanittu caala kan duraanuu baay'ee guddaadha argitanii. Na qadaadni isaa kun immoo malachiifuu hin ta'a. Isa kanaaf illee hin ta'a jechuudha. Itti fayyadamuu hin danda'ama lachittiyyuu. Qadaadni immoo kophaatti hin bitamu. Sababa kana ta'eef hin deebisee isa kana bitee. Maal godhu reemmanni daa'imaa akkanuma akkasittiin lafatti nu harkaa gadi garagalee irraa cabeedhanii. Innaa maal gooture hin cabeedda ta'e immoo cabeettanii bira dabartu malee wanti gootan humtuu hin jiru. Akkasidha otoo kun cabeera waan ta'eef wanti godhan hin jiru. Wanti bade tokko immoo badeedhuma. Innaa isa kana deebisee sababa kanaaf sababa qadaadni isa kanarraa cabeefin isa kana immoo bitee jechuudha. Naa mammoo itti fufnee isa kaan laallaa. Kuni feermuuzidha jechuudha. Feermuuziin kun baay'ee guddiidha dhugaa waaqa jechuudha. Baay'ee guddiidha. Meeshaa ammaa kanaa keessaa
maallaqni qobaatti widdiidha jedhee ani qabadhe maallaqa kam yoo jettanii kan feermuuzii kanaati jechuudha. Feermuuziin kun 2,500 bitame jechuudha. 2,500 isheen kun jechuudha. Isayyuu abbaa leetira takkaati bara. Giin baay'ee mirxiidha jechuudha. Bishaan iseetti naqeen jira. Sa'aatii 24 tursiisa. Otoon qorrisiisis sa'aatii 24 tursiisa. Feermuuzii isaa baay'ee tokko mirxiidha jechuudha. Baay'een jaalladhe. Akkuma gatiin isaatti baay'ateen intini isaallee baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee mirxiidha. Hedduu takkan jaalladhe. Akkasii isiniin jedha tokkittiin ishii 2,500 jechuudha. Lamaan isaa immoo birrii 5,000dha. Feermuuziin tun jechuudha. Baay'ee guddiidha. Garuu immoo xiraatii qabdi. Baay'ee namatti tolti jechuudha. Bareedduu dhalleedha. Akkasuma immoo in tursiistilleedha jechuudha. Baay'ee tursiisa. Kun immoo maashinii shunkurtii daakuudha. Kuni 3,500 jechuudha. Kunillee kophaa ishiitti garuu walumaa galatti gatii isaa meeqa akka ta'e isinitti hima booddee meeshaa amma kana hunda isaayyuu jechuudha. Kuni waa hedduu of keessaa qaba. Keessa isaa baay'ee jira. Kan kana kunillee amma abbaa lamaa hin qaba. Kan inqulaalii hin qaba. Inni kun immoo meeqadha? 6dha jedhamu laachisa 6 natti fakkaata. Isheen kun immoo kan maaliiti? Kan loomiiti ta'ee hin beeku waan ta'eef. Inni kun immoo kan kaarotii faaqudha jechuudha. Kan hunda of keessaa qaba inni kun. Inni kun immoo 3,500 bitamaa jechuudha kun. Asidha. Warra kana qofan gatii isaa qabadhe waan nama dhibu. Feermuuzii fi kana qofan gatii isaa meeqa akka inni ta'e qabadhe. Kana fakkaatan isiniin jedha. Gubbaan isaa immoo waa hedduudha. Ka juusillee waa baay'eedha jechuudha. Asirratti kan inni hojjechuu danda'u wantoota baay'eedha jechuudha. Asirratti waa baay'eedhaan hojjechuu danda'ama. Shunkurtii qofa osoo hin taane juusillee daakuun hin danda'amu jechuudha. Amma isa kana banna. Isa kana keessa waa baay'eetu jira ka. Kun hin banannee ilaallamee isa kana. Gaas kana keessa waa baay'eetu jira. Hin bannamee egaa. Banneerraa gadi guurra. Keessaa gadi guurree gadi babbaasee ka'een isinitti argisiisa. Kana amma otoon baasaa jiru waraabunaaf hin mijatu waan ta'eef gadi babbaasee ka'ee isinitti argisiisa. Gaas kunoo keessaa gadi guureen jira jechuudha. Madaabaraa keessaa gadi guureen jira. Nama astagaaggalee isinitti argisiisa. Kuni egaa bargi ximbeettanii waan isinitti mun qabu kuni kaawwaxiiti jechuudha. Kuni cilfaa mataa isaa danda'e qaba. Akkasittiin waxeenata garaa garaa gaafa hojjetamu akkasittiin godhama jechuudha. Akkasitti. Akkasittiin jedha kabajanii hordoftu tokko mucaan haaraan dhufu kuni bakka waa baay'ee waan haaraa na bichisiisaa jira. Nagaa inni haaraadha waan ta'eef kanaaf jedhee waan haaraa bitaafii jira jechuudha. Kuni akkasittiin jechuudha kan inni godhamu. Kana gatii isaan beeku dhugaa nan dagadde gatii isaayyuu. Maankonni kuni darzana tokkodha. Inni kunis kanallee yaadadhu gatii isaa meeqan akka bitamu. Sababni isaa kana kanan biteef maaliif marqaadhaaf jechuudha. Kuni marqaadhaaf barbaachisa. Ammas immoo deebisee saanii gurguddaa kan marqaa ishee kana jechuudha. Kanadha 3 bitee jechuudha ishee kana kunoo saanii 3 kan marqaati jechuudha kuni. Kanadha kun immoo maankadha. Maankaa kana wajjiniin jechuudha. Kana fakkaata. Isheen kun immoo kan bunaati. Kunis darzana tokko kan bunaati. Isheen kun maankadha. Kana immoo saanii isheen kun akaawii garaagaraa namaaf itti dhiyeessuudhaaf yeroo keessummaan dhufu akaawiin nyaata waan ta'eef akaawii itti dhiyeessuudhaaf jechuudha. Waanuma waan haaraan bite waan nama dhibu. Nanaareesse kun hundinuyyuu gaabbifa kanaanis yoo ta'uu baate hin jira jechuudha. Mana keessa garuu waan hunduma isaayyuu haaraadhumaan bite jechuudha. Kuni kan maankittiiti. Maankan ishee bunaa kanadha. Innaa siinii immoo siinii kamiin bite seetanii siinii durii jechuudha.
sababni kana biteefis maaliif akka ta'e isinitti argisiisa. Siinii ishee kana jechuudha. Kana nan bitee siinillee darzana lama bite. Sababni isaa maaliif isinitti argisiisa. Darzana lama waan bitee fi isinitti argisiisa qo'a. Siinis maaliif akkan kana filadhee isinitti argisiisa. Sababa isaa jechuudha. Siiniin kun isa kanadha. Isa kanadha jechuudha siiniin. Sababni siinii kana bitee fi irkabootiin kan koo jechuudha baay'ee guddaadha. Irkabootiin amma kun amma isa duraatu kanuma jimmaa ta'ee baay'ee guddaadha jechuudha. Qo'isinitti argisiisa hin argitu. Jalaa sissinaa qo'a. Jalaa sissineeti irkabooticha isinitti argisiisa. Irkabootiin kun isa kanadha jechuudha. Sababa kana ta'eefiin irkabootiin kun kana fakkaata. Isa kanadha. Sababa kanaafiin siinii isa kana bite. Siiniin inni kun irraa isin bareedu. Irkabootii kana namni beektan hoo jiraattan jechuudha. Intinillee qaba. Kan buna itti baasan qobaatti qaba. Kan ixaanaa qobaatti qaba. Kan sukkaaraa qobaatti qaba. Garuu ani kan buna itti baasanii fi kana bichaan naa dhufe biraa na laafe jechuudha. Jimmarraa dhufa irkabootiin kun jimmatti hojjetama. Wajjin naaf hin dhufne. Intinichi kan sukkaaratii fi kan ixaanaa wajjin naaf hin dhufne. Kan wajjin dhufe kan bunaa qofadha. Kunoo ishee kana qofa jechuudha. Kan wajjin naa dhufe. Inna hin hafe naan jedhanii siifinna naan jedhaniiru jechuudha. Gaafa dhufe isinitti argisiisa. Kan bunaa, kan sukkaaraa, kan ixaanaa qaba qobaasaatti jechuudha. Waa sadi wajjiniin dhufa. Siinii wanti nan immoo kana egaa filadhee fi irkabootiin isaa siinii kana barbaada. Sababa kana ta'eef irra dardarree ilaallu laata? Qaama irra naqnee ilaalla. Kudha lama hunda isaan fudhatanatti fakkaatu 24dha waan ta'eef kana nan bite. Garuu egaa hagam akka fudhatu ilaalla wajjumaan irra naqneetti guutamee irra namuu qaba waan ta'eef akkasittiin bareeda kaaseen isaa waan ta'eef. Warra Jimmaa kottaa warri Jimmaa kottaa na bira buna isinii danfisa. Akkasitti goonee xaqxaqqa goonee jechuudha. Warra Jimmaa. Sababa kana ta'eefin siinii kana filadhe egaa maal jettu kabajamtoota hordoftoota koo maal jettu meesin? Isin maal jettu kun hin ta'u lakkii kan biraa jijjiiroo naan jettanis nan jijjiira jechuudha. Rakkina qabu. Bargit siiniin kanan alaa fides hin jira. Kan gurra qabu jechuudha hin jira. Garuu kanaaf waan ta'eef irkabootii immoo Jimmaa kan intinii qabullee nan qaba. Maal maqaan isaa kan jabanaan irra taa'u kan ofirraa qabu jira miti irkabootiin Jimmaa kan durii isaallee nan qaba jechuudha. Dura isattiin fayyadamaa ture waan ta'eef. Iyyoo siinii lamatirraa fakkam. Lamatirraa fi 22 fudhate jechuudha. Argitanii? Siinii 22 fudhate. Teessoo isaas akkasumatti wajjin bitee fi kun akkuma argitan jechuudha. Kana wajjumaan bitamee fi kana fakkaata isiniin jedha. 22 fudhate. Irkabootiin kun jechuudha siinii lamatirraa fi. Maashaallah. Amma immoo isa dhumaa maaltu hafee yoo jettanii wanta hafeen jira. Amma immoo isa kana jechuudha. Saaniidha kuni. Saaniinis 12dha jechuudha. Kana fakkaata. Isiniin jedha gatii isaa dhugaa waaqayyoon beeku kanallee meeqan akka bitame garuu obboleettii abbaa manaa kootii faana deemnee dadhabeeshi. Obboleettii abbaa manaa kootii faana deemne jechuudha. Silaanis guyyaan kan koo qaqqabeetii jira. Qobaa koo manaa bahee deemuun baay'uma tokko natti ulfaata. Yoo nama wajjiniin ta'e malee jechuudha. Guyyaa isa dhumaa gaafa jimaatatti naa qaban jechuudha. Boru ooleef taane guyyaa isa dhumaa kan isaan naaf qabanii sababa kana ta'ee fi wantoota mana keessatti na barbaachisu dirqama na barbaachisa wal fakkaachuu qaba. Wanti mana keessatti yeroo sana namaaf itti dhiyaatu kanan jedhu. Akkasittiin qopheessan jira jechuudha. Siiniin illee kana fakkaata.
Akkasuma immoo sufraa siinii jechuudha. Kan siinii jala buufamu qopheessatiin hin jira isaallee jechuudha. Obboleettiidhuma abbaa manaa kootu hojjeta. Isheetu naa qopheessa jechuudha isaadha. Naa akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota koo kana fakkaata kunoo meeshaan kan koo haaran kanan mucaa koo haaraadhaan simataatii jiru. Kana fakkaata cabseen ooleshi. Kana fakkaata jechuudha. Biradistiin inni kunis kanuma isaati. Isumaaf jedheeti kan qophaa'atii jiru. Kunis kanuma isaati. Akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota kan walumaa galattuu gatiin meeshaa kanatti ba'e jechuudha. Meeshaa amma kanaatitti kun akka firiishan of keessaa qaba. Walumaa galattuu kan itti ba'e birrii 10,000 jechuudha. Hunduma isaa wajjiniin walumaa galatti kan siinii kan maali kuni walumaa galatti birriin kanatti bahee birrii 10,000 jechuudha. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo saaniin koollee baay'ee bareeddimi. Bareeddeeyyuu akkas isiniin jedha. Akkasii kana fakkaata oolman kiyya guyyaa har'a kanaan dabarsee egaan beekamu yookiin gaafa jimaataa mucaan koo dhufuu danda'a yookiin immoo darbuu danda'a. Beellamni koo isa dhuma gaafa jimaataati jechuudha. Sababa kana ta'eef wantoota hundumaa qopheesseen jira. Akkasuma immoo marqaa marqiitii namaaf laadhu innaa sana daftee deessanaan jettanii marqaa dheengadda nan daasisa jedhee hin daasisne yeroon dhabee har'a nan daasisaati. Har'i bargit soomiidha waan ta'eef namni baay'een egaa nyaata soomii hin nyaachuu dhiisuu danda'a jechuudha nuti yoo nyaanne. Kanaafiyyuu boru kamisa waan ta'eef guyyaa boru marqee raawwadhee nama nawwaama isinittiin argisiisa har'a nan daasisa deemeetiin isiniin jedha. Kana fakkaata meeshaan kan koo haaranii mabruk naan jedha.